Qabsoo dhiigaan kan dhufee lubbuun hedduutti dhume wangeela lakkisee naan dagaddu karaa konnaa abbatinii darbee atarkaanfatu dhugaa dhakaa dhiisee hojii koon naqaddu kan akka Yaaqoobii billaa mormi irraa cite Phexros immoo mana dhaalite lubbuusaa balleessuufi waan baay'ee irratti dubbate haa ta'uuf beellamatti fudhate Phexros lakkiin du'uu mana cabsee ba'a ganaayyuu namootaaf eebbata karaa koof karaa kee naaf hin borsee naan nu gaafata labsii kottu labsinaa innuu idda yaafata karaa koof karaa kee naaf hin borsee naan nu gaafata labsii kottu labsinaa innuu idda yaafata innuu idda yaafata. Maafan seenaa dagaddaanii lakkee ani manaan nyaaddu hojii wangeelaa dhiisee kotoota lafaan baaddu narraa ga'ee afaaree seenaan abboota kooti ammaan danda'uun himaa waaqni gargaaraa kooti kaleessa darbee dhufee muummeef lagaa rakkisa as ga'ee dhaabbataaree yaadamuu lakkisa. Iyyaadamu lakkisa iyyaadamu lakkisa. Bitamee gantuun ta'uu seenaa abbootaan balleessu faayidaa garaaf jedhee dubbii waaqaan aleessu wangeela dhiigaan dhufeenii kunuunsa diradha lafa kaa'ee na deemu dadhabuus nan tiradha faajjii moo'icha kootii sichi eenyutu na dabsa du'ee tan badaa malee maaltu qarraa na maqsa faajjii moo'icha kootii sichi eenyutu na dabsa du'ee tan badaa malee maaltu qarraa na maqsa maaltu qarraa na maqsa maaltu qarraa na maqsa.